Jala bultiin kabaja ayyaana injifannoo Adwaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyooti marii paanaaliin kabajamee ooleera. Hojii raawwachiisaan olaanaa kutaa magaalaa Kolfee Qaraaniyoo obbo Nigaatuu Daanyaachaw haasaa baniisaa taasisaniin Adwaan seenaa koloniiffattoota ofirraa qolachuu qofa osoo hin taane bu'uura paan afrikaanizimii fi tokkummaan humna injifannoo ta'uu kan agarsiisedha jedhan. Injifannoon Adwaa waraana koloniiffattootaa waliin taasifame qofaa osoo hin taane injifannoo bifa garaa garaatiin ilaalamuu danda'udha. Adwaan garaagarummaa akka sabaa, amantaa, ilaalchaa fi kanneen kana fakkaataniin osoo adda wal hin qoodin injifannoo uummanni Itoophiyaa gummaa isaatiin argatedha. Sagantaa marichaa irratti yaada ka'umsa marii kan dhiyeessan hoogganaan damee miidiyaa fi koominikeeshinii paartii badhaadhinaa Dr. Mi'eessaa Eelemaa injifannoon Adwaa utubaa yaadannoowwanii fi injifannoowwan waloo sabootaa fi sablammootaa ta'uu ibsan. Injifannoon Adwaa utubaa yaadannoowwan waloo Itoophiyaatii kan jedhu. Maal jechuudha saayinsii poolitikaa keessatti yaadannoo waloo kan jedhamu jira afaan Ingiliishiitiin collective memory kan jedhamu. Yaadannoo waloo kan jennu kuni uummattoonni biyya tokko keessa wajjin jiraatan daangeffama wal fakkaataa keessa wajjin jiraatan bulchiisa isaan bulchu kan amma bulchiisa biyyaa jedhamu kana karaa adda addaatiin karaa dimokiraatawaa naa ta'u karaa dimokiraatawaan hin taane naa ta'u bulchiisa waloo kan isaan bulchu uummanni horate yaadannoo waloo gama siyaasaatiin gama diinagdeetiin hawaasummaatiin ibsamuu qaba yaadannoo waloo jechuudha. Kanarra dhaabbadhee gaafa laalu ani injifannoon Adwaa utubaa yaadannoowwan waloo saboonni sablammoonni fi uummattoonni Itoophiyaa wajjin qaban keessaa isa tokko. Dhaloonni ammaa seenaa gootummaa abbootni keenya kaa'anii darban misooma irratti bobba'uun gootummaa isaa agarsiisuu qabas jedhan Dr. Mi'eessaan. Injifannoon Adwaa dhaloota kanaa hiyyummaa dhabamsiisuu, doofummaa dhabamsiisuu, san qofa miti fedhii biyyoolessaa biyya keenya fakkeenyaaf akkuma hidha guddicha haaromsa Itoophiyaa daa'immanirraa hamma hayyootaatti hamma abbootii qabeenyaatti hamma diyaaspooraatti waliin taane ijaarree qabeenya keenya godhanne Itoophiyaan yeroo ammaa kana hulaa galaanaa argachuu qabna jedhanii mootummaan murteessee deemaa jiru kanarratti wal ta'uu fi kan kana fakkaatan kan giddu galeessa godhatedha barreeffamni an dhiyeesse. Hirmaattonni sagantichaas Adwaan agarsiistuu tokkummaa uummata Itoophiyaa ta'uu himuun keessumattuu yaadannoon injifannoo Adwaa sadarkaa seenaa sana madaaluun seenaa dhalootaa dhalootatti dabarsu ijaaramee tajaajila kennuu eegaluu isaatii boonuu himan. Kun immoo waa'een amma immoo kana itti hojjetamee jiru baay'ee nama dinqisiisa. Kan dursan fidee dhufee har'a asitti ijaaramee waa'een kuni waa'ee Adwaati. Adwaan kana fakkaata. Adwaan kana abbootiin akaakayyuuwwan keenya kan achitti duulanii achitti haniwannoo jedhanii waa'ee kanaa fi amma immoo kaanee tokkummaadhaan kaanee akka waan kana mijeechine karaa buufannu. Akkuma har'a nu paanaalii kana teenyeetu irratti hirmaanneetu irratti haasofne kanarratti dhalataan boru biyya kana harkaan gahaa ture qaba turre waa kana sirriitti baratee beekumsa irra jira. Adwaa jechuun kan saba tokkoo kan maalii tokkoo hin ta'in nurra darbee addunyaa hundaaf barumsa kan ta'u injifannoo gurraacha irratti aangoo fudhatee kanan jedha. Saganticha irratti abbootiin amantaa, aartistoonni fi hooggantoonni mootummaa olaanoo argamaniiru.